Khalid wanta kan dubadda koye laal Harargee fi Jimmarraa waa sadi ni fokkata anaa bana waa sadi isinirraa fokkata ijoolleen Jimmaatiif ijoolleen Harargee wanni sadi isinirraa fokkata tokkoffaa kiristaanummaan Harargee fi Jimman fakkaata muka fannifatanii yaa'uun surree uffachuun mataa samii keessa oladhanii deemuun akka bada isinirraa dabbara dhugaan abbiin isin hin jaa isa shawaa fi wallaggaa dhiisa abbaa qaba haqa walitti hifnaami lammaffaa gandummaa waan jedhamu step by step never ever Jimmaa fi Harargeen hin danda'u san Arsii qaba akkuma dhiisaa wanni hundi abbaa qabdi Arsiin gandummaa kamii qabdi ni beektanii gandummaa emotional hin tokko qabdi gandummaa international ta'e gandummaa dhokataa kan mul'anne kan min hin jenne Harargee fi Jimmaan gandummaan keessan dabee isinirraa mul'ata ka daangaa darbe emotional target saayidii qabatanii deemtu idda biraallee hin ta'u kasadaffaadhaa wanni isin hin beekne maali faarsee bulummaa kiristaanummaa gandummaa Sirbo baasuu ni beekani. Koi sirba baasuu ni beekani sirbaan Jimmaa sirba imamaa kaatee baasaa tooba kaatee islaama fakkeessee wallahi kan makkaaramaa kan carraa wanta qorata faadhaaf kan hin adiifama kanaaf bazakkir ilmaan keenya waan gootan Jimmaa gaarsin Jimmaa fi Harargeen tokkoffaa gandummaan isin hin fakkaatu muudii gandummaan qabdan hin beektan akka gabareetti waa arrabsitan isinirraa mul'ata isinirraa fakkaata gandummaan keessan ni dabbara dhiisa dhugaa rabbiin isin hin jaabu jira kan qorata welkaam Dabbala kuma gurbaa jeetti. ayya mee sokkona mee Oke, galatoma. Waa'ee Mubaarak dubbachuu jirtan na fakkaata. Isin isaaf promotion dalagu jiraatanis isaaf geema beeksisu jiraatanis ani wallahi billahi tallahi beeksisa kana miti garuu immoo dhugaa tokko dubbadheetuma gaddee. qorata freedom qabdaa yaada kan keekee dubbadhu Oke, galatoma. yaa Qorata dhageessa. Niin dagaa qoy yoo ta'e leetni. Qorata dhagee ani geema kenni qabu kuban qabu isaanuma promotion guni jiraaf. Ayya. mee umani koy fakkota kan yaada isaa dubbatu Mubaarak musammaa yakkoota gurguddoo torbaanii himatamee jira ana biratti akka qorataatti tokko yakki torban inni qoy yoo ta'e sabboon Laa adda baatu kan walitti. koy anu mutiin irraa qabaddaa koy gaabudure gaafanna xumureeti anu mutiin qabadda wallahi haasoo godhee jaadha yakkoonni gurguddaan torban Mubaarak musammaa ana biratti himatamee ni jiru tokko sobaa fi dara dhugaa dho'isuuf yakkoo odeeffannoo sobaa kennuun nama gowwoomsuudha lama fayyadamaa deeggarsa sobaa yookaan fraud jechuudhaan deeggarsa sobaa jechuun fakkeenyaaf akka faayidaa argachuuf galmee sobaa qopheessuu ragaa sobaa dhiyeessuu maqaa namaa biraa fayyadamuudhaan wantoota kana kanaat sadii nama sobaan daldalatti seensisuu cheating in trade kayyaaniin sobanii fakkeessanii daldalatti sobaan nama seensisuu fakkeenyaaf meeshaa faallaa ibsa kennuu gatii ol kaasuu xiqqeessuu bittoota gowwoomsuun namoota isarraa bitan takkaa'u namoota biyya kanaatiin isin geessa waan akkanaatiin isin godha jechuudhaan xiqqeessuu afur kitaabota mallattoo yookaan sanada sobaa qopheessuu yookaan forgerii kayyaaniin ragaa akkanaa kana fakkeenyaaf kitaaba shanan gibeeyyee ijoolletti haa gurguree hedduutu jira waan baay'eetu jira kanaasi ragaan lafa jira kanaasi shanaffaadhaa beeksisa sobaa qopheessuu beeksisa sobaa qopheessuun false advertisement kayyaaniin tajaajila yookaan meeshaa sirrii hin taane waan gaarii fakkeessuun hawaasa gowwoomsuu fakkeenyaaf dhaabbata akkanaatu jira makiina bitattan jee ijoollee irraa qarshii 3,300 guuruu kuni false advertisement kayyaaniin sanidha kuni beeksisa sobaa jaama hajjaaffaadhaa waliigaltee sobaa yookaan ammoo decisive contract kayyaaniin seera waliigaltee keessatti dhugaa dho'isuun nama gowwoomsuu biyya kanaatiin isin geesse jechuudhaan namoota baay'ee karaa liibiyaartis waan baay'eetu jira kanaas as keessatti rammatama kun waliigaltee sobaa yookaan ammoo decisive contract keessa jira jechuudha. Kanni torbaffaadhaa ragaan inni itti himamee jiru jaarraa ammaatti yookaan online scammii fi pushing kayyaaniin onlineaan ammoo maal godha nama gowwoomsuu biyya kanaa taa'ee biyya kanaatti waan akkanaa godhu fakkeenyaaf intarneetii fayyadamuun odeeffannoo dhuunfaa namarraa hoffisanii gowwoomsuun qarshii yookaan faayidaa argachuudhaaf karaa tiktookiin yakkoota gurguddaa inni raawwate keessaa tokko kana fa'aadha. Waa jaha jira keenya waa torban inni himatame torban bal'inaan yeroo binjee irratti haasoo himutaa galatooma. Qorata galatoomi. ayya Khalid dubbadhu Qorata tokkoffaa yeroo waa dubbattu keessatti
Mubaarak hawaasa Jimmaa bakka bu'u waa'ee kitaaba shanan gibee Mubaarak indallaalee ittiin sobaan gurguratti kan jettu kan keenya bakka gurguree singalchuu nurraa'us. Waa'ee Mubaarak dhuunfaa yoo qabaate ofirraa dubbadhu. Mubaarak ilmaan Oromoo nyaate yoo akka ijoollee dubbataa nuti dubbadhu. Waa'ee kitaaba yookiin shanan gibee singalchu. Walii galee waan singalchine keessan galee. Dhangala'oo yoo jettu ta'e immoo ragaa qabatamoo wajjiniin. Akka kootii kanatti abbayiiti konfirensiidhaan. Ati nama suuraa kan kee gadi lakkifannee tuyyi asirra taa'ee Mubaarak hin geeku barbaada bara. Maal ijoolleen na dargee kun yoo beeksisa godhanii Mubaarak ilmaa Oromoodhaan godhee jira rakkoo maalii qaba maa inaaffaati. Itti aansuun immoo an Jimmaan bakka bu'u ati Arsii bakka buutu Dabbaal Harargee bakka bu'u Sabboonaan Harargee bakka bu'u yeroo waa dubbattu keessatti waa'ee gandaa dhiisi nama dhuunfaarraa dubbatu. Kaalid rakkoon qabu mirga isaati qorataan inuma ajandaa dheeraa laal akka mootummaa biyya bulchuutitti qabxii isaa aangoo irraa hofinu yookaan miidiyaa kanarraa ragaa wajjin qabatamaan dhiibnu fidee jira. Qabxiin torban kun ajandaa waggaa dheeraati. Takka baafnee ragaa wajjin isarratti mirkaneessuun qabxii torba jechuun Dabbal ni beeytaame. Yaada gurguddaadha. Diigaltee? Manni murtiitu beellama meeqatti qabata? Yaa qabxii torban kun eega sibira geessee hawaasa irratti sibira geesse maaliif callifta qorataati laangamma? Qorataan takkaan callifne sagalatti deebi malee kanaan dura gamba. Takkaa calliseen beeku kan jira keenya galatooma takkaa calliseen beeku waggaa meeqaanaa fi afarsaanii fi usmeen itti jirra waan kana garuu namoonni amma harkaa jirtanii. Jarra takka naa kanaa jarra gabaabaa. Wallahi duga mana takka jalliseen beeku. Qabxiin isin irraa ta'oo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani inta Dabbal follow na kadaddo kuma na guuta ya TikTokin kiyana jala gurame. Boloo godhaa gaa'ee. Najaati ijaa asaa rabbiidha. Urjii follow godhaa waan arabii dubbisuun beeku. Ana mara arabii dubbisuun beeku follow sichi madaa maanurraa follow godhaa gaa'es. Nama arabii qabu kana follow godhaa Filisteen kana. Ayyee Filisteen kana follow godhaa Filisteen keessanuu. Kuma takka guutaaf. Urjii noon hin beekne hin jiru. Dhaggeeffadhu amma Khalid. Ati amma gandummaa qabdaa jimmummaa keessa fiddee dhaggeeffadhu. Real serious confidence. Koi. Confidence real. The propaganda it is a target he አይደለም እንቀብዶ ይችላል አማ ዋረፍ ቆርታና ሰይቀብትለ ቶርበን ካሰን ረቲ በቃ ከተማ ጅማ ካፍቴ ምርምት ሱምርገ ከተረ ኮሚት ቀብቲለት ቆይ ቀብቲለት ተከተ ከተማ ጅማ ኤሮ ከነ ዮቲ ቪዲዮ ባሲት ምስኪና ወይቲፈን ብሪ ኩመ ቁዳናማ ዮ ኢኒ ቪዲዮ በ አከቴ ከረቲ ሃሳይ ኤጆ ሃለ ወጋዴራ ወል ዴላ ኤሮ ቆርታ ቪዲዮ በ አከቴ ከረቲ ሃሳይ Qorataan. ሱምበር ወንት ሳ Bibisa beeku video no wanta kasite Khalid fogota kamuti kabada suni birai feti sati sura sama tan sun profile sa giru makan sa atu video do feti in private in public no in private yes kunilal wani kiti rum fajireni kheti fi wani wolo media awasa to kometra konga bosan chuma narab amma wanta kasi kabada qabtile turban inni mubarak re desi kana to ko chanangi be qofa mormit qabtile jansa mubarak ni qabamo hin qabote kana majmatti sobu fakaisu tadabarsu shawadu dalaluma libya hadubai ni qabamo ngab Mubarak mo maal qabaachuu abo mili tokko si du'a mata gidee mila mila sendiri Namichi miila afaan sakaaye jimmaan gol bira ta'e kana gol bira ta'e Habibi nuti aga barna turu ararge da barna bira jiru bar yolle ararge di bar kana to keto jirana akka yolle wara kana ate timot ishi jed aha aye waan sana kam getta gafile jansan tokkoffaa nam mootummaa yookiin immoo nama akkanaa kana kuffisuudhaaf namni tokkoffaa of ta'ee mul'achuu nama barbaada. Qeerroon tokkoffaa of ta'een deemu namni of ta'ee deemee qeerroo maal akka taate qabxiilee shanan inni kaayisan irratti ragaa baatamu hundi idda Khalid. Mee radaa deebii. Mubaarak hatu dhaggeeffannaa sitti hima Mubaarak hatu sobuu daldaluu karaa daddabarsuu waliin dha'uu
shiree dalaguu walitti xaxuu kun dalagaa Mubaarak Musammaati ni fudhattamu ni fudhattu. Elal dabbal an sisa tahu Mubarak illee haa ta'u dubbii sobaan fudhadhu. Mubarak haatuun beeku. Hayya Mubaarak irra maal beekte mee qabxii negatiivii Mubaarak ahamu qoy sabboona dhaggeeffadhu ma Khalid qoy kutak waan qorataan jira fanaa ka'e keessaa bayi is a negative process about sentence Mubaarak Musammaa in bracket.